واجرا أبدا في كان قال مالله ولتك قال لي جي لا ما في منا تولجان قرو بلا ما في كاني واجرا قرو سديتا ما في أما مو منجرينيا تجنيت منجرينيا تجني خان جارا جرو وان أجابات الجرسة قال ما هرا كذا بربادم وان Ordoto nama di kana waltau dan biar sagana bifa ajaiba de jia sadigesa de tukurani sadarka kana rangani eba galmati rai tudara wana ma ajaibu da warra waltai waltai tu galma kana walinte ugesa skese jo waliti kindae galma kana fakka ega kana ojitu dende abalo tamanti atapana kore bizisonni waltau dan akka borona barenti mana to kuwarin tane mana bareda kan umma dalot makanan lotuma ofte kanan kan sirrit ijarami galma budda harra ebis diraju sena hisatti sochida abalo tamanti atapana galmota ijarama turani ru kunimmo gura rawo kafne abangada abbatenya galma kan umdesi mit abalo tamanti atapana tayu abnu atau lafakana bakal mati jadi kan abu bagi isa dalam afterne nak ada betati atau lepas bela iftar tidurati galma kan fakar kan beredin isa kumpulinya kabumma kenya dan tinggi ijarannya dah karena jadi cuba baru poin abetati di sini soci juta kan kan wan kenya galma kenya ijarat cuba كيزبتي وفين وقت دنيا تلاقي شو رأيك لما تشوف دار تجمع يا ورا ولي قلي يا ولي يا ولي يا ورا ولي قلي يا ولي يا ولي يا ورا ولي قلي يا ولي يا ورا ولي قلي كم جرتوا دعوتون يوتيوب channelي دابت وردوتا منتي واقفنا كون إجارة قلما منتي واقفنا في واجرالي غرغرا قلما أقمتي تجارما جيرو كتا لما فايسا كبنيس نيريان Akkuma viidiyoo amma irraa daawwattanitti dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa sagantaa ijaarsa galma waaqeffannaa lafa dhuunfaa isaa urate irratti yoo ijaarratu humnaan ogummaa fi qabeenyaanis gaggeessitoota hanga miseensotaatti hirmaannaa ho'aa taasisaniiti. Sagantaa keenyarraa kanarratti qooda fudhattoota ijaarsa fi sagantaa eebbaa galmoota fi waajjiraalee ijaaraman kana irratti argaman keessaa afgaaffii namoota tokko wajjin taasifne keessa hanga tokko isin biraan geenya. Walumaa galatti sochiin ijaarsaa isin kutaa tokkoffaas ta'e lammaffaa kana keessatti argaa jirtan tokko gaaddisa gaafa ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromoo hirmaattonni ayyaanichaa jala ta'anii fi waaqeffattoonni yaa'ii waliigalaa itti gaggeeffachuuf gargaaru galma guddaa fi bal'aa namoota kumaataman teechisuudha. Kan lammaffaa ammoo waajjiraalee ta'ee waajjira galma agamtii kan konyaa daaroo billiqaa kan dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa agamtii teessoo sadaffaa dhaabbatichaa fi mankuusa garaagaraa yoo ta'u kan sadaffaa ammoo ijaarsa mana jireenyatii fi manneen garaagaraatidha.
يا ور ولي قلي يا ولي يا ولي يا ور ولي قلي يا ولي يا ولي يا ور ولي قلي يا ولي يا ور ولي قلي Ogaanki kabaa dura dambalin jedhama. Miseensa galma kamiiti? Miseensa galma toleetti shawaa kibbalitaan. Geenki itti aanaa gaggeessaa haftaa barnoota dhaabbata Oromootaa amantii waaqeffannaati. Ayyaarra akkam mee sagantaan maalitti argamtu guutuu sagantaa kana? Sagantaan baay'ee bareeda mirqaana qabna. Ayyee. Waan ajaa'ibaati jechuudha ijaarsa galma haaraa akkaataa barbaadamuun waan hordoftoonni amantii kanaa wal ta'uudhaan Ayyee. ijaarsa kana bifa ajaa'ibaa ta'een ji'a 3 keessatti xumuranii sadarkaa kanarraan ga'anii eebba galmaatti jirra jechuudha irra. Ayyee. Waan nama ajaa'ibuudha warra wal ta'etu galma kana waliin ta'ee ogeessa as keessa jiru walitti qindaa'ee Ayyee. galma kana fakkaatu miidhagaa kana hojjechuu danda'e jechuudha. Akka waliigalaatti ijaarsi nuti akka dhaabbataatti barana irratti kaawwamne ayyaana yaadannoo warra Oromoo fulbaana 19 waggaa waggaan dhaabbanni keenya kabaju marsaa 24 barana kabajnee irratti gaaddisa guddaa ijaarra jenneeti. Gaaddisa guddaa sanis ijaarre barreen gaddaas barana qorqorroo 240 ijaarree ittuma bal'isaa deema waggaa waggaadhaan jenne innis ayyaana guddicha kana waggaa kabajnu dhaloonni keenya akka gaaddisa jalatti waggaanee walitti kabajanii fi galmichi gaaddisa yaa'iti gaaddisa ayyaana itti kabajnu sagantaan akka sabaatti itti gaggeeffamu yeroo gaggeessinu kan itti jalatti kabajnu isa ayyaana baranaa tokko fulbaana 19 kabajameef xumuramee itti aanee immoo akka dhaabbata keenyattis agartee waajjira gurguddoo lama qabna armaan dura tokkoffaa galma Gafarsaa Buraajutti lammaffaan immoo galma Boosititti akkasumas immoo hagamtii kanas akka waajjira dhaabbataatti waajjirri asitti ijaaramee barana waajjirri dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa akkasumas waajjirri wiirtuu amantii waaqeffannaa godina Harargee lixaa akkasumas kan konyaa Daaroo Billiqaa duraan Daaroo Labuu jedhamee beekama galmee fi konyaa Daaroo Labuu jalatti argama. Amma Daaroo Labuu waan galmoota hedduu ta'ee fi galmoonni bakka lamatti addaan bahuudhaanii galma Daaroo Billiqaa fi galma Daaroo Labuu ta'ee amma galma gamtii bara kana Daaroo Labuu jalatti Daaroo Labuu jala oduu hin taane Daaroo Billiqaa jalatti argamutti akka moggaasa amantii waaqeffannaatti isumarra kan ka'e waajjirri Daaroo Billiqaatillee akkasumallee immoo waajjirri galma kanaattillee ijaarame waajjira arfasanillee ijaarree xumurree jirra jechuudha ayyaana hafanii fi yaa ta'uti immoo ijaartolee adda addaa hafanii haaluma waliigalaa ilaaluudhaan agartee dhaabbanni keenyas dhaloonni keenyas ayyaana sana erga xumuraniin booda mari'achuudhaanii lafa kana agartee amantii tanaaf kan kennaadhaan agartee amantii tiyya jechuudhaanii dhaloonni keenya abbootiin keenya waan qabanirraa agartee qabiyyeedhaan lafa galmaatiin beekumsaan maallaqaan waan hundaan ijaaraa jiran agartee dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa kan keessa nama tokko Dagalee Abdiisaati kan fakkeenya nu ta'aa ture abboota keenyafillee kan fakkeenya ta'e obbo Dagalee Abdiisaati obbo Dagalee Abdiisaa kan lafaa kaasee qabiyyee qabeenya akkasumallee immoo beekumsa duudhaa Oromoo qabu san barnoota warra abbaa Oromoo qabu san iddoo hin qusatin jaarmiyaa kana keessatti qooda leencaa taphachuudhaanii ijaaree asiin ga'ee ardaa bal'oo kana heektaara guddaa kana galmi amantii waaqeffannaa akka irratti babal'atu waajjira adda addaa akka irratti ijaaramu isa kan dhaabbata kana kenne kanumarraa ka'uudhaan agartee isaafillee ardaa isaa xanarratti agartee dhaloonni kun ilmaan isaati teessuma isaa kanarratti agartee mana isa malu mana guddaa kanas ijaarree waajjiroota ijaarre cinaatti isaafillee agartee mana guddaa maanguddoon keenya kan keessa taa'an anisaan fakkaatu bifa kanaan ijaarree eebba manaattillee jirra akka bara haaraa kanatti mana kanatti isaanillee galchinee jirra kanaaf bifa kanaan ijaarsa ijaaramu kanarra dhaloonni keenya ture anillee nama agartee fulbaana dhufee aga ammaatti aga ammayyiitti sochii ijaarsa kanaa irratti qooda fudhachaa ture dhaloonni keenya agartee ogummaallee namoota ogummaa ijaarsaa qaban ogummaa garaagaraa qaban
galmoonni keenya waan of keessaa qabanii fi dhaloonni kun ilmaan Booranaa Baarentuu bakka hundaa dhufanii haga kana hunda ogummaa qaban waan qaban hundaanii ijaartolee adda addaa kanarratti qooda fudhatanii hojii kanarratti turre bifa kanaan milkoofnee si'achi namni of ta'e wal ta'e waan ofii ijaara bakka hundattuu qulqullina barbaachisaa ta'een hubannoo barbaachisaa ta'een ijaarsa ni babal'ina karoora jedhuun qabna abdii jedhuun qabna ogeeyyiin xiqqaa hanga guddaatti hojii humnaatis ta'e ogummaadhaanis ta'e warra hojjetu warra galmaa jechuudha warri ogeeyyii agartee warra hojii humnaanillee hojjetuu fi waan isaatti jaalataa waan isaatti hojjetata akkuma galmaatti hojii galmaatti turte waan yoo ta'e asii lageen maasii kana keessa argaa turre jira konkolaataa mataa keenya deemii baasneetuma wanni ashawaan bitamillee hin jiru jechuudha. Wanni ijaarsa amma akkaatti fakkaatu kana abboonni keenya biyya kanaatirraa agartee akka ijaaramaa turan afaan nutti himan ijaarsota kana hunda mul'atu kana biyyoomumaan ijaarree wanni biyyoon lafa kanaan hoggaa walitti qabattee ol guddattillee jabinni ishii umurii abbaa ilmaatitti akka darbuu danda'u nutti himanii waan simmintoo fakkaatu waan qalamaa fakkaatu waan agartee dibaa adda addaa fakkaatu kana keessa hin galchine biyyee walitti aansine biyyee gubbaarra nuun miidhagsinu malee ijaarsi kun hundi jalli isaa tokkichisaa biyyeedha jechuudha. Biyyee kanatti immoo biyyee hunda miti agartee biyyee hunda miti mana ta'uuti biyyee jiru jira toora kanatti amma hin argama biyyeen darbee bakka adda addaatti argama biyyee bakka adda addaatti argamu san ogeeyyoonni waan keessa jiraniif kanatti ta'a jechuudhani kan bolokkeetti haa ta'u kan waan adda addaatti tolu biyyoodhumaa fi guurree waa takka odoo jidduun galchuun biyyoodhuma qofaan ijaarree dhaabne Oromoon kaa agartee hoggaa of ta'ee wal ta'ee hoggaa walitti dhufee beekumsi isa keessa jira ogummaa isa keessa jira namni hoggaa boolli qofuramee bu'uuri isaa jalqabamu kaasee akka dibatamee ibsaan kun galee aga ammaatitti wal ofaan jira jechuudha. Warri ogummaa tokko qabu amma ijaarsuma kana irratti ogummaa lama ogummaa sadii warra horatee jira jechuudha. Kan qorqoorroo rukutu yeroo qorqoorrootti inni jalqabu irraa ka'ee dhufe kan agartee lassanullee yeroo lassan yoo taane yeroo mabbuuratu irraa ka'ee dhufe wanni hundi inni qorqoorroo waan hojjetamu kan hunda hojjetu yeroo waamamitti odoo hin taane yeroo ogummaa isaa ga'etti odoo hin taane bu'uurumarraa maaliif walirraa baruudha shaakaluudha walirraa ilaaluudhaa fi jalqaba ka'ee aga ammaatitti wal faana fixee dhalootuma kana kaasaan wal fixaa kanatti amma ogummaa lama ogummaa sadii horatanii jiranii jechuudha amma ijaarsuma amma goonaa jiru kanatti kunis immoo karoora keenya kaayyoo keenya jalqabaa duuma kanaan hundumtu itti fufnaadha akkanumatti ani kanan beekaa kanan beeku otoo jedhin ogummaa walirraa shaakalaa walirraa baraa wal barsiisaa walitti agarsiisaa ogummaa garaagaraa horadhaa waan jedhameef bifa saniin waan kana ijaarree asiin ga'uu dandeenye jechuudha. Hundi balbaloota illee mukootuma agartee asitti argamu waddeessota qabnurraa bifa kanaan hojjennee milkoomnee as geenye jechuudha. Waan baasii garaagaraa baasii gurguddaa dhabsiisaatu loomaayyuu hin qabu biyyee keenya warri nuti binne qalamuma kanaa fi waanuma agartee waaqtisii gurgoone kanaa fi simmintoodha malee wanni biraa itti binne jiru baashaa waan inni laguma kana haranne galmoonni keenya waggaa babal'atu agartee of ta'uu namni waggaa of ta'e wal ta'e abbaa waan ofii ta'a abbaa waan ofii waggaa taatu immoo agartee sagantaan duraa of danda'uudha of dandeettii hunda keessa dhaabbachuudha of ta'uutuuni kanaaf maali of dandeettii wantoota hunda ogummaa qabaachuu dandeettii. Waan hunda ogummaa hundaa ofiisaatti hojjetatee ofiisaatti ijaarrachaa ofiisaatti jiruusaa gaggeeffachaa barnoota jennaan ogummaa jennaan qaroomina adda addaa jennaan warra lixutu miti warra sasii qabatan. Kanaaf muuxannoo warra keenyaa san bifa of ta'uutiin galmaa barannee qixa kanaan irratti amma immoo shaakalaa jirraa ogummaa adda addaa loluu keenya horataa jira. Gammachuudhaan fedhiidhaan waan kiyya jechuudhaan hunduu jaalalaa fi waliigalteedhaan ijaarame irra guddaan isaa manni kun qabeenyaanillee qulqullinaanillee
herreen isaa jechuun jaalala warra baankii jedhee nama waan hojjeteefi baay'ee namatti tola jechuudha. Gatii guddaallee qaba. Baay'ee itti boonne of duras immoo yeroo xaanutti kana caalaa waan feene gochuu akka dandeenyu waan irratti of madaallee nama waa hojjechuu namoota waa hojjechuu danda'an of taanee waan ittiin hojjennu waan hojjechuu hin dandeenye akka hin jirre waa hunda dalaguudhaaf akka dandeettiitti qabnu ogummaallee itti qabnu agarree gammannee amma har'a kunoo ayyaana kabajuu jirra eebba manaa waliin gammachuu guddaa fi gara dhumaatti dhaloota dhuftoota yookiin immoo miseensota dhaabbata kanaatiif maal dhaamtu? Egaa wanti dhaamamu of ta'uutuma addunyaan tuni kaffalamtu of ta'uutumaani dhaloonni keenyallee agartee kan wal mararu kan wal jaalatu kan wal himatu of ta'uu waggaa baratee eenyummaa isaa of ta'uu keessatti argata seenaa isaa of ta'uu isaa keessatti argata haqa isaa kan abbaa isaa of ta'uudhaan argata. Kanaaf yoo taane wal taane abbaa waan keenyatti taane abbaa qabeenyatti taane abbaa ogummaa adda addaa taane abbaa kalaqa adda addaa taane waan lafa jiru waan dhaloota keenyaa osoo hin taane waan haaraadhaa uumuudhaaf namni hoggaa of ta'e milkaa waan ta'eef karaa abbaa ofii hoggaa fuula deebi'ee milkaa waan ta'eef dhaloonni keenya xuxumaama jalqabban kanaan galma keechan babal'isaa galma keechan ijaarrachaa haqummaa fi nagummaa eenyummaa Oromoo maalummaa Oromoo san sirriitti wal barsiisaa galmoota keechan jajjabeeffadhaa sinirraa jaalatu baga milkooftanii. Daawwattoota yuutuubii chaanalii dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa armaan duras sagantaa keenya gama yuutuubii kanaan isinii maxxansaa turre keessatti galmoota amantii waaqeffannaa garaagaraa lafa dhuunfaa isaanii argatanii galma waaqeffannaa irratti ijaarratanii waaqeffannaa itti gaggeessaa jiran isin biraan ga'aa turree jirra. Gara fuulduraattis bifa wal fakkaatuun kan isin biraan geenyu waan ta'eef yuutuubii keenya sabiskiraayib godhaa waliifis qoodaa jennaa horaa bulaa.